isaanii gaafa hundaa'anii miseensota isaanii bu'uureffatu jalqabbii irratti waan ta'eef inishaal kaapitaalii yookiin immoo ka'umsa maallaqa jalqabaarraa kaasee hanga dorgommii doonii adda addaatti ganaa itti deemna waan ta'eedhaaf kanaaf ka'umsi keenya maal ta'uu qaba kan jedhu mariidhaan kan hundaa'e kanaan dura kun achi keessatti immoo tokko tokkoonsaa fuula jiru hundumaadhaan mootummaadhaaf ibsuudhaan qaama eeyyama kan kennu wajjin yeroo kana fuula jechuudha. Akkasitiin sagantaan dhaabbata kanaa kan hundaa'e maal bu'uureffata namoota dhuunfaarraa kaasee namoota faayinaansiidhaan duwwaa deeggaranii hin taane yaadaan jechaadha. Yaadaan kan deeggaran faayinaansiidhaan kan deeggaran nama dhuunfaa fedhii qaban irraati amma mootummaa doonii biyya alaatti gaafachuu jechaadha. Kanaaf isteeppiin yookiin iskeleetaniin nuti guyyaa dhaabaa jiru reefu imeejii dulluu jechuutti jira jechaadha. Imeejii yookiin immoo amma seetaappii dhaabbachichaadhaaf. Kanaaf namoonni warra addaa gara tokko tokkotti kan akkasnee fi uni haqa qabnu haqa jiru kan akka dhaabbatee maal qaban akka kaan isin ibsu kan feene naannoo kanatti tokkoof tokko gargaarsa jechuudha. Gargaarsa irratti gargaarsi kunis gargaarsa maal akka jedhu of keessaa qaba. Akka sirrii tuttuquu yaalanii gargaarsi nuti irratti hojjennu maalidhaa tireeningii yookiin leenjiirratti kan jennu reeffata chaarmaansaa achumaan karaa dhaabbata kanaa namoota adda addaa ispoonsar gochuudhaan barnootaan maqaa dhaabbata kanaa barnootaan sadarkaa kennuudhaan dhaabbilee jiran keessatti kanaaf naannoo kanatti illee kan hojjennu kanaaf daayirekt benefiishaalii keenya kan jennu immoo kallattiidhaan fayyadamtoota dhaabbata kanaa kan ta'an leenjiidhaan namoota irratti hirmaatan sanaa fi gargaarsaan immoo namoota lafaa kaasuu dandeenyu baay'ee daangaan keenya bal'aa waan ta'eef mataa isaatti waadhaa jechaadha. Maal bu'uureffatee kan inni hojjetu tokko organizationii yookiin NGO kamiin gaafa hundaa'u aadaa naannoo sanaa waan ta'eef nuti adda durummaadhaan egaa aadaan naannoo keenya filosoofii adda kan eeggachaa kanaaf armaa keenya irratti akkuma mul'atu kana bokkuun jira alaabaan kan abbaa gadaati tokkummaa kan agarsiisu bifa sanaan qindaa'ee jira kanaaf bokkuu jalatti nageenya illee kan mul'isu bokkeen jira mallattoo akkasii qabna kun maal kan godhuudha akka dhaabbanni kun yaadee qabatee jirutti aadaa filosoofii naannichaa kan guddisuuf kan sanallee barsiisa jechaadha. Kanaaf bu'uuraan tiraadishinii immoo daddarba afaanaan kan dhufe kan ture barreeffamatti dhufe dookumentiin sirriitti akka qophaa'aa deemu aadaan naannoo keenya aadaan abbootii keenyaa illee babal'atee akka lafa qabatu. Kanaaf filosoofii yookiin immoo irraa dhufaatiin amantaa waaqeffannaa keenya as keessatti caalmaatti kan eegalu jechuudha. Kanaaf amantaa kamis illee kan hammatudha. Kanaaf mallattoon keenya kana gara piroojeektii keenya tokko tokkotti ce'uudhaaf hiriiraan sa'aatii keessan waan guyyaa boqonnaa waan jedhaaf walakkaan sa'aatii waan jiruuf gabaabsuun barbaada. Amma mata duree keenya gaafachuu irratti ilaallu waan inni fakkaatu Oromoo People Peace Stability Strengthening the Unity Organization Support mata duree gargaarsaati tokko tokkoon isaa kan inni qabu akka gaa wordii kanatti yookiin immoo jecha nagaa jedhu kanatti nagaa tasgabbii gadinaaf tokkummaa uummata Oromoo jechaadha. Ishee kana aaraan namoota biyya bakkee duukaa dubbachuudhaaf goone malee dajjallaan dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii gadinaaf tokkummaa uummata Oromoo. Kanaaf afaan keenya illee aadaan keenya siin ifaa deema. Kanaaf eeyyamni kan ittiin fuudhame naannoo Oromiyaa akkasii jechuudhaaf nama hojii abbaa dangaa jechuudha. Afaan mataa isaatiin kan hojjetu jechaadha. Afaan Oromoo afaan mataa isaatiin eessuma keessattuu kan hojjetudha. Kanaaf kennaan yookiin fudhannaan eeyyama keenya akkasii. Egaa nagaa kan jedhurraa gaafa kaanu nagaan akka hiikoo dhaabbata keenyaatti yookiin immoo akka NGO keenya kanaaf jechuudha. Nagaa kan jedhu uni akka paartii kan ittiin ilaalu akka sabaatti ilaalla. Afaan organizationii diinota nagaa kan jedhu namni kan nagaa argachuu danda'u meentaalii gaafa nagaa argachuu fiizikaalii heelziidhaan karaa adda addaadhaan ofiisaa namni wal loluu caalaa namni dhuunfaan ofiisaa waan wal loluudhaaf akka filosoofii yookiin immoo jecha tokko irraa hin ibsama baay'ee keessatti beekudha waan ta'eef namni hunduu beeka. Kanaaf nuti isa kan tokko miidhamni isa tokko gargaaranii nagaa loluu nuti kan gargaarnu nagaa waliin argachuu kan jedhu namni keessa isaarraa argachuudha nagaa. Kanaaf nagaa sakkamii kan jedhu iddoo tokkotti nagaa istireengizii maal kan jedhamu kuni afaan siyaasaa fakkaachuu danda'a. Afaan organizaashiniidhaan yookiin immoo konseptii dhaabbataan kan beekan ibsuun iddoo kanatti. Kanaaf nagaa kan jennu garuu namni keessa isaatti nagaa argachuu qaba.
hawaasa keessa jiraatu keessatti nagaa argachuu qaba. Dhuunfaadhaan nagaa argachuu qaba. Fiizikaal appiiransi isaa yookiin immoo jireenya isaa nagaa argachuu qaba. Dinagdeedhaan nagaa argachuu qaba. Barnootaan nagaa argachuu qaba. Ikolojiidhaan nagaa argachuu qaba. Isa kanaaf akkasiin kennuudha. Nagaa kan jedhamu kuni tokko miidhamni ofii jiraachuu hin taane akkamittiin akka nagaa walitti jiraatan barsiisaa. Kanaaf nagaa isa akkamii kan jedhu afaan orgaanayizeeshiniidhaan nagaa waliin jireenya, nagaa ofii fayyaa argachuu, nagaa namaaf nagaa kennuuti. Kanaaf sagantaan keenya nagaa kan jedhu illee qofaatti piroojeektii hedduu waan qabuudhaa fi nagaa isa akkamii kan jedhu nagaa waliin jireenya, nagaa hawaasummaa, nagaa dhuunfaa, nagaa fayyummaa jechaadha. Dhaabbattoonni fayyaa waa'ee nagaa gaafa ibsan nama nagaa gochuudhaaf jalqabumaan akka barbaachisu kan isaan jedhani namni erga dhukkubsatee parsantii 5 fayyummaa argataa jiru. Utuu sanan gadiin garuu parsantii 85 gorsaaf barsiisuudhaan nagaa argataa. Kanaaf gosa kanatti kan akka keenyaatti nagaa kan argatamuu danda'amu dursanii of eeggachuu ta'a waan ta'eef barbaachisa deemee namni warra sun adda addaa fi akkamitti akka eeguu danda'u achi keessatti nagaa kan akka argatu dursinee barsiisuudhaan jaarsa kan taatu nagaa sakaa gochuu barbaadu kan nagaa maali akka ta'e hawaasa qabu kana hundumaa sadarkaadhaan barnoota wal fakkaatu keessatti dursinee nagaa kan barsiisuu barbaada. Kanaaf nagaa inni dhaabbanni keenya ittiin qopheessinu nagaa akkasii jechaa mata dureen lammaffaa tasgabbii kan jedhuudha. Tasgabbii yookiin isteebiliisan kan tasgabbiicha yeroo qophii kan yeroo qophii yookiin boqonnaa qopheechaa namni yookiin sooshaaliin naannoo tokko jiraatu akkamitti tasgabbii akka argachuu danda'u. Amma nama nulee galee akka nama biyya galee ofiisaa boqonnaa argachuu miti. Ofiisaa tasgabbaa'uun jechaadha. Yeroo dhuunfaadhaan hawaasummaadhaan ikoloojiyaan warra maqaa isaa kan keessatti nagaa argatee booddee namni gara intarpireerii yookiis immoo gara biizinesii biraatti ce'uu kan danda'u yeroo boqonnaa qophii sagantaan kootti aanumaan jedhee kan hin namni yeroo isaa boqonnaatti fudhatu achi keessatti filannoo jechaadha. Yeroo filannoo namni gaafa nagaa argatu maal akka hojjechuu danda'u taa'ee filannoo keessa gala. Kanaaf isteeppii ce'umsa gara dinagdee irraatti ce'uudhaaf namni boqonnaa akkasii akka qabu afaan orgaanayizeeshinii keenyaan ammas ani filannoon barnootamu jalqalamu biizinesii kan biraa kan jechuudha. Yeroo filannoo isaati. Kanaaf yeroo tasgabbiisuun akka afaan dhaabbataadhaan yeroo filannoo gara inni kan gara daldalsaatti, inni kan gara faayinaansii biraatti, inni kan gara piroojeektii biraatti, inni kan gara ijaarsa kan biraatti jechuudha. Yeroo ce'umsa akkasiidha jechuudha. Tasgabbii kan jedhu malee ofii isa kan jallatanii galanii ofiichaa biyya tokkotti tasgabbaa'anii ofii nagaa argatanii jiraachuu miti jechuudha. Kanaaf tasgabbii kan jedhu afaan akkasii qabaachuudhaan keenya keessatti itti aanee kan jiru istireegesii kan jennu yookiin immoo jabina kan jennudha. Jabinni kun humna namoonni waggaa addaa gaafa kaasan illee dhuunfaadhaan gaafa namoota waliin haasa'u caasa maal qabu jabeessitan maal jabinni kan jedhu naannoo kanatti waan baay'ee ilaaluu hin danda'an. Piroojeektiin nuti baay'ee hojjechuu fedhus naannoo kanatti jechaadha. Kanaaf akka mootummaatti yookiin akka paartii yookiin akka kamitti jechaadha namni jabina isaa kan mul'isu iddeetti hirree isaatiin ta'uu qaba. Iddeetti caasaan ta'uu qaba. Karaa deemuu danda'u yookiin immoo kan wantoota nuti fooloo godhutti hordofu sana ta'a. Ani keenya keessatti garuu istireegesii kan jennu kun ammas istireegesii yookiin jabina akkamii kan jedhu qaba. Piroojeektii keenya sadeeffaa piroojeektiin bal'aan as keessa jiru waan jedhaaf jabina kan jedhu ammas maal keessatti namni jabaachuu akka danda'u namni barnoota jabaachuu danda'a, faayinaansiidhaan jabaachuu danda'a, sadarkaan barnoota namaa yookiin immoo orbiitiin namni keessa jiraatuun jabaachuu danda'a. Orbiitii mataa isaa keessatti jechaadha. Orbiitii mataa isaa keessatti jabaachuudhaan jechaadha. Kanaaf jabinni kan jedhamu barnootaan, faayinaansiidhaan, ijaarsaan, teekinooloojiidhaan akkasumas maqaas warra kana keessatti jechaadha. Cimuu kan barbaachisu akkamittiin kan jedhu naannoo kanatti erga fokkisiin keenya tireeningiin jedha. Gargaarsa warra ambulaansinaatti. Kanaaf naannoo kana keessatti namoota akkamittiin akka cimsuu dandeenyu namni wal hubannaa guddaan kan barsiifamu akkamittiin kan jedhuudhaaf naannoo kanatti moo istireegesii kan jedhu kun karaa kan cimuu akka dandeenyu waliin bareechaa deemee akkuma sirriitti tokko ilaalle akkamitti akka leenjisnee akka nama agarsiisuu gadhiisutu hin taane maaliif fedha godhatee namni waggaa dhufe yeroo kan biraas akkuma kanaaf wal gaafachaa wal maamilchaa deemu yeroo kana cimnee dhufa. Kanaaf karaa caasaa dhaabbata keenyanii waan adda hin taane karaa adda addaa dabalatee jabina sakkamii kan jedhu orbiitii mataa keenya keessatti of ilaaluu qabna. Kanaaf orbiitii keessatti yeroo jedhu
laayifii yookiin immoo inni kan level of consumption mataa isaa qaba, level of competence mataa isaa qaba, constitution mataa isaa qaba, iddoo jiru jecha. Kanaaf iddoo akkasii keessatti nama wajjinsaa deemuudha hawaasummaadhaan cimuu danda'u qaba. Naannoo kan inni amantaa isaa cimuu akka danda'u waaqeffaasaa iddoo cimuu akka danda'u naannoo kana ogeessa gama jiru jecha. Yuunivarsiitii adda addaa deeggaramne, beektota adda addaa deeggaramne, ekspertii mataa isaatiin hin deemachaa. Kanaaf ofii keenya dullaa qabannee deemuu hin taane namoota beektota karaa adda addaa affeeruudhaan kan fayyummaa keessatti akka namni cimuu danda'u. Yuunivarsiitii adda addaa waliin hojjennu isaan illee bu'uura akkasii jechaadha. Namni tokko fiiziksiidhaan beekan yoo ta'e baay'oolojiidhaan beekan ta'e. Kanaaf an fiiziksii baay'oolojii akkasitti kaa'aa deemnachaa sagantaa dhaabbata keenya waan ta'eef namni karaa ekspertii mataa isaa akka cimaa deemuudhaaf warra akkasii affeeraa deemannachaa. Kanaaf sagantaan keenya maali komuniitii sarviisiidhaan tajaajila hawaasummaadhaan namoota adda addaa iddootti cimuu danda'an jechuudhaan sagantaa gargaarsaa kun kan raawwatu ta'achuudha. Inni dhuma yuunitii kan jedhu miidiyaan adda addaa maqaa kana waa'ee tokkummaa kana ilaalu yuunitii tokkummaa kana hundumtuu tokkummaa jedhu akka jirutti jechaadha. Kana waan waliin beeknu tokkummaa kan jedhu kun egaa keenya ammasittudha kan dhaabbata keenya tokkummaa isa kamii akka ta'e tokkummaa isa kamii namni tokkoon ulfaata karma kamii jecha filosofii kamiin namni tokkoon ulfaataati garuu waan irratti tokkoon beeknaan tokkoon salphaadha. Kanaaf namni fokkesiinsa maalirratti akka tokkoon adda baasuu qabna jecha maalirratti tokkoon dandeenya akka naannoo Oromiyaatti dhaabbanni keenya sagantaa akkasii qaba. Tokkoomuudhaaf kan nu barbaachisan maalii kan jenne ammaan dura warra matarreessine kanarratti tokko isaan tokkoomuu jechaadha. Kanaaf fiidbaakiin nuti tokkoomaa deemu maalirratti kan jennu eddee nagaa arganne yeroo boqonnaa arganne filannootti ceenee eddee immoo karaa caasaa qabnu karaa adda addaadhaan erga cimnee booddee sana keessa tokkoomuu barbaada jechaadha. Kanaaf tokkummaa ideoloojii hin jennu isa kan hin jennu kanaaf maalidha akka jalqabee kaasne namni ideoloojii kan barbaadu qabaachuu danda'a. Kan irratti tokkoomuu beeku wanti guddaa alaka dhuunfaatti illee kan ijaaratu waan tokkummaa jedhu dhuunfaa qottoo baay'ee naan galu. Kanaaf akka dhaabbataatti garuu dhufna qottee gara dhaabbata kanaatti tokkummaan nu barbaachisu tokkummaan isa babal'uu barbaachisu tokkummaa maalii akka ta'e. Kanaaf isa kana amma dhumaatti beeknee tokkummaan nuti barbaadu maal akka ta'e jechaadha. Definishinii kanaa guddaatti dhaga'ee hin beeku baay'ee isa garuu tokkummaa irratti tokkoomuu dandeenyu adda baasnee beekuu danda'u qabna. Waan fedhiidhaaf egaa namni tokko nama deeggaruu kan barbaadu jira. Amma dhaabbileen amantaa tokko nama deeggaruu barbaadan namoonni dhuunfaa tokko nama deeggaruu barbaadan immoo dargaggoota 75 deeggarsa gochuu barbaadu jedhee yaada. Yeroo kana gamaali akkamittiin kan jedhu namni naannoo nama gargaaru tokkoomuu danda'a. Gargaarsa tokkoomuu danda'a. Kan keenya caasaa gargaarsaaf erga jennee fi akkamitti karaa dhaabbata kanaa tokkummaa keenyaan deeggarree ofii tokkoomuu dandeenya akkamittiin safaas tokkoomuu dandeenya kan jennu dhaabbatni kun amma al tokko nama gargaaree kan tokko barsiisee kan baduu ka'umsisaa itti fufiinsaan caasaa ministaacherii mataa isaa mudate kan bara baraan jiraatu kan dhalootatti darbu fayyaanee dhaabbaticha akkasitti qabatee kan jiru waan ta'eedhaaf tokkummaa kana keessatti namni dhuunfaadhaan akka iddoo tokko waan ta'eef galee guyyaa guyyaatti taane sagantaa isaadhaan dhaabbileen mootummaa dhaabbileen mootummaa dhaabbileen adda addaa akkasumas qaamoleen feeriin adda addaa amma hawaasni kan jiran karaa caasaa kanaan waan barbaadan jechuudha. Kanaaf karaa kana tokkoomnee waan gochuu danda'u qabna. Keessattuu afaan adda addaa ibsuu danda'ama. Akka dhaabbata keenya lafaatti garuu kan kaasu tokkummaa nu barbaachisu tokkummaa wal gargaaru tokkummaa wal deeggaruu ta'e tokkummaa wal qusachuu akka ta'e jechuudha. Tokkummaa wal qusachuu namni gara balaatti wal deebi'u wal geessuudha balaa wal qusachuu adda addaa irraa nama waan ta'eedhaaf dhaabbata keenya kanatti amanu namni akka amantaatti waliin qoodii akka naannootti waliin qoodii akka oromiyaa dabalatee nagaalee sababa sababni naannoo keenyaaf fakkeenyatti amachaa nagaa irraa waan ta'eedhaaf kana keessatti namni hojii kana keessatti tokkummaadhaan namoonni qabamanii jiru waan ta'eef tokkummaan keenya tokkummaa akkasii ibsa. Kanaaf iddoo tokkoomuu qabnu wantoota akkasirratti immoo akkamittiin kan jedhuudhaaf immoo namni hiree mataa isaa fudhatee dhaabbata kana keessatti jechaadha. Kamiif nuti dhaabbata kanaaf illee laatu karaa kana kan jedhu malee gaggeessaa waliin. Kanaaf namni akka dhaaba kan biraatti wal dhiibuu dhufee karaa kana kan jedhu
ideoloojii kan mataa isaa achi keewwatee dhufee gara keenya gaafa dhufu gara dhaabbata keenya kan gargaarsa kan duwwaadhaan dhuunfaamatti danda'a kan gargaarsa kan duwwaadhaan sanaa booddee tokkoomuu akka salphaatti ilaalaman caaf tokkoomuu kan jiru kun maalirratti akka tokkoomu maalirratti akka tokkoon gaafa bari tokkoomuu hin danda'ama jennee taman kanaaf dhaabbanni keenyas tokkummaa isaa kan akka jedhu kanaaf armaan keenya kan ibsu waan kan ibsa namni bifa adda addaa qabaata amala adda addaa qabaata ideoloojii mataa isaa kan adda addaa qabaata garuu akka namummaatti ibsa tokkummaa namummaa barbaada dhaabbanni tokkummaa sabummaa tokkummaa aadaa jechaadha kanaaf amma aadaa abbootii gadaa eebba abbootii gadaa gaafa ilaalu waan baay'een jalatti guddinni waan ta'eef maaliif naannoo wanti kanneen naannoo tokkotti illee darbii siyaasa garaa garaa keessatti seenaa kan beeknu barreeffamaa kan dubbisnu sabni Oromoo maalitti akka amanu hin beeknu ajjeesee sirtaan fudhatu ajjeeseen kennu eebbaan kenne eebbaan laata kan itti waan beeknuudhaa fi barreeffamaan kan jirullee karaa dhaabbata kana diippilii amma beektota gurguddootti affeerree kan illee seenaa gochuu danda'u kan afaaniin ture kana gara barreeffamaan dhalootaatti dabarsuu jechaadha kanaaf akkuma bartee keenya kan dhaaluu danda'u qabus akkasii jechaadha ajjeesuutti namni akka dhuunfaatti seenamu dhaabbanni keessa kan itti amanu wal barsiisee namni wal gorsee yeroo yookiin pireegii mataa isaa eegee saayikilii sana keessatti immoo eebbaan akka fudhatu seenaa dhaabbata kanaa kaasuuf jalqabbii irra kan jiru laaltan itti ta'e ishee barreeffama ishee kanatti ibsamee jira seenaa dhaabbata kana keessatti biyya Itoophiyaa kan jedhamtu kana keessa kuush Itoophiyaa kan jedhamu kun waggaa 57 bara 1955 as namni dubbisuu seenaa sana dura maal akka ture kuushiif sabni Oromoo maal akka qabu achi ka'ee ibsuuf dhaabbanni keenya Kiristoos erga dhalatee ture gara lafaatti waggaa jaaraa tokko ture waggaa kuma kanaaf keessa kan jiru sana dura seenaan saba Oromoo maal akka ture illee kan barsiisu waggaa 3,500 achi kanaatee dhaloota Kiristoosiin dura sirnaaf seenaa fi filosoofii mataa isaatiin sabni Oromoo addunyaan afurri dimokiraasii gumaacha kan jedhamu waan ta'eef abiyootiin yookiin sirni gadaa duraan qabu addunyaa yookiin dimokiraasii adeemsi bilii qaamaan afurri duraan ture biyyoonni bakkee kan isaan fudhatanii aadaa dimokiraasii kan jiru abbootii sirna abbootii gadaadhaati beektonni warra addaa ibsan akka jarnoota keessaa barreeffama guddaa fakkeenyaaf warra hojii qaamotaa hundeessan ibsanii wachaa hojii tokko kanaaf as barreeffamaadhaan sababa adda addaatiin haa tokkatu malee dimokiraasii biyya biliitiidhaaf bu'aa kan ta'e dhaalmaa yookiin dhaaltummaa kuushiirraa kan dhufe akkasitiin kaa'u isaan jechaadha barreessaan tokko akkasitiin kaa'aa ture riifii kaampii keessa jira jechaadha afaan ingiliffaan baay'ee gaarii dhufee biyya keenya baay'ee barsiifamne namni ingilisiin beeku karaa dhokkataa ta'edha namni baay'ee akka qaama baay'ee akkas ta'uu waan barbaanneef waggaa 13 maal akkaatu barbaade waggaa 3,500 dura gadaan sirni gadaa addunyaadhaaf gumaata ture inni kan itti gargaarame inni qopheessamu waggaa irra jiraatan jedhaaf sammuu sirnaan kun naannoo kun hojii Quunshlaandii kan qaban jiraatan sabni Oromoo dursee waggaa 5,000 dura dhaloota Kiristoosiin dura amma gara 7,000 kan deeme maalumaa fi garuu waggaa 3,500 dura sirni gadaa akka addunyaa kana hojii dimokiraasiin achirraa fuudhanii dhaloota Kiristoosiin dura dhaaltummaan akkasii akka jiru sanaa asirrattis adda addaa ta'udha gadaan sisteematti garaagarummaa qabaatu malee gadaan nama turichaadha kanaaf itti waamama isaatiif karaa adda addaa yaada isaa ibsata an beekamuun beekama an eebbisuun eebbisa akkasitti beekna kanaaf barreeffama akkasiillee moo gargaarsa inni kan yaadnu keessaa isa kana dhalootaaf dabarsuu jecha dhaabbati kun dhaloota kanaaf dabarsuu qaba kanaaf maaliif filanneetu hin taane adeemsichumayyuu addunyaan guutuun filateera waan ta'eef adeemsa filatamaa akkasiillee barreeffamaan yookiin matsaafa adda addaadhaan dhaloota akka darbu jechuudha inni kun immoo akkamitti kan jedhudha teekinikaa yookiin adeemsa mataa isaan qaba waan ta'eef kanaaf yeroo booddee gara matsaafa adda addaa qopheessuutti yoo wal bira dhaabannee waan kana gochuutti kun nu tokkoomsuu danda'a waan jennuuf kan ogoon tokkoomuu dandeenya kanaaf wantoota akkasitti nu tokkoomsa shiira kan biraa boqonnaa kan biraa waan qabneedhaaf addunyaan guutuun akka jireenya jiraatedha nus isa kana gochuutu nurra jiraata kan jedhu qaba ibsa akkasii dhaabbanni keenya jechuudha kanaaf filosoofii yookiin immoo aadaa sirnaa qabannee aadaa dhaabbatii gadaa kanaa kan deemu ta'a irra caalmaan isaa kanaaf seenaa keessatti ibsamedha baay'ee isaa kaasuudhaaf miti baay'ee isaa kaasuudhaaf keessattuu immoo yeroo kana hojii wal qabsiisee kan kaasnu
naannoo gargaarsaa keessatti daariitti beneficiaarii yookiin immoo kallattiidhaan gargaaramuu kenna kilinikii dabalatee kan ta'uu danda'an gargaaramtoota biratti parsantii 8 haayaa samaanaa kan jedhaman kan ichaadha. Kanaaf sana keessatti egaa akka gargaarsaatti akka galtee tokkotti ilaalaa kan jiru waan ta'eef fi awudensiin kun yookiin hirmaatiin sagantaa kana waan akkasii akka deebiin barbaachisaadha. Akkamittiin kan jedhuudhaa fi akkuma seera organizeeshinii kamuutiin hundaa'u organizeeshinii kan biraa waan argamerraa parsantii 8 waan akkasii ta'uu gargaarsa kan ta'u barnootaan ijaarsa adda addaa keessatti deeggarsa carraa hojiidhaan ilaalaa argamu ta'u garuu carraa hojiidhaan maal gochuu kan jedhudha. Akkuma kana iddootti gochuu danda'u wanaa qaama waliin hojii jalqabee waan jiruudhaaf carraa barnootaan as keessan jira jechuudha kaase baay'ee sagantaa waan ta'eef yeroo kan biraa yeroo nafni kanaaf waan gabaabaa asitti barbaadu maalidha sagantaan yoo qabatee sagantaan miti mitiidha organizeeshinii kan sabaaf sablamii miti kan sababa uumuuf sabaaf sablamii naannoo isaa hamma gochaa kanaaf akka Itoophiyaatti hojii chaaritii kan akka Oromiyaatti mana eeggannoo garaa kan biyya yeroo kana chaaritii garbaa kanaaf abbaan eeyyama kana kennu mana naannoo abbaa dangaa naannoo nyaachaa naannoo nyaatiin kanaaf naannoo mootummaatti maal dursoo akka ta'u tokko afaanicha dursaa aadicha dursaa afaaniif aadaa kan qaban immoo piroojeektoon jennu kana maqaan akka kan hojjechuu dandeenya jechaadha. Maalti immoo akka barbaachisu immoo estimeeshinii kana namoota hundaa fi kana asirratti waan immoo kaateetti kan dhumaaf waan irratti waa yeroodhaaf kenna diippilii maal gochuu dandeenya gara dhaabbata keenyaa kennan komiitiin kennu kanaaf dhokata yookiin shira biraa waan qabneedhaaf namni kamiyyuu dhufee utuu akkas ta'e kan jedhu yaada fudhannee gara fuulduraa kan ta'e kennu hojjechuu jechaadha. Taas ol adeemaa jiru hunda kan dhuunfate kanaaf ofii keenyallee sagantaa keessa keessatti deemuudhaaf komiitiin akkasii barbaadna waan ta'eedhaaf kabajamtoonni keessummoonni keenya waan akkasii jedhamu beekan sagantaan akkamitti akka hojjetu fudhatanii faayinaansiidhaan isa sila kaasa jechuudha. Turtii waggaa 5 keessatti mataasaa kan nu barbaachisan jechuudha. Gargaarsaaf kan jennu qarshii gargaarsaaf ooluu danda'an persentii 56% baasnee jechuudha. Waan argamuudha kan nuti madaalamuu jechuudha. Isteekoollerii yookiin qaamni dhimmoota kan jiru karaa mootummaan waan ta'eef isaa wajjin horii jalqabaa isaanii qabu kan argame galii seera qabeessaan hojjechuudha qaba beekamaadha. Waan dhimmoota baasuu qabu waan ta'eef tootaalii waggaa 5 kana keessatti karaa postii kan barbaachisan kan laataa'ee jira. Giraandi tootaalii qarshii miliyoona 980 barbaachisaa jennee qabannee kan gargaarsa kanaaf naannoo kana maddi galii keenya jalqaba karaa adda addaa karaa elementii deemnee waan arganne ittiin immoo akkamittiin gaarii naannoo biyyoota hooggantoota naannoo godina keenyaa godina Wallagga Bahaa isteekoollerii godhannee godina Wallagga Bahaa wajjin hojjechaa mootummaan gara dhumaatti deebiin deebi'ee isaanis sagantaa kan mataa isaanii yaadannoo kennachaa kan isin fudhanna utuu sanan ga'iin garuu namni adeemsa keenya irratti shakki soo qabaate ifatte jechaadha. As keessatti kan ilaaluu qabnu namni wal shakkaa ta'e ifatti jechaadha. Namooma kan qabannee kan sabooma namooma waan ta'eedhaaf
walitti illee akka obbolaatti wal gorfamne karaan keenya karaa kamitu ta'e jennee immoo yaada qabdan fudhannee sagantaan taa'utti utuu deemne gaariidha. Karaa gama sagantaa gaggabaabaa qabnu hin jenne mata duree keenya ibsine heera matsaaf guddaa waan ta'eedhaaf asumatti gaggabaabsine yeroo taanu keessatti immoo dabaree akka magaalaatti leenjiin yeroo ispoonsara barbaanne qopheessine yeroo taanu keessatti waan ta'eedhaaf achitti namoota hundaan hirmaachisa. Amma garuu caasaa godinaa dabalatee keessummoota lamaan jedhanii fi kan wajjin jalqabbiidhaaf asii kanaaf akka carraatti keessummoota dursaa waan nu taataniif galatoomnaa jedhanii ulfaadhaa sagantaan ta'an garagaraatti yaada qabaatan yaadaaf gaaffii fudhannee deebii tokko tokkotti kennee taasisee sagantaa keenya salphaatti ta'utti namni yaadas ta'e gaaffii qomeessoo ta'e hunda sadarkaa mukaa sagantaan dhiifama takka namni anumtuu nama baay'een beeku ofiiku nama beeku ijaan muraasadha akkuma wal barruuf mataa isaa warra gootii giraatuun ta'e namoonni maqaa isaanii illee wal barra kan jaaladha jechuudha. Baay'ee Raamusee maqaan biyya abbaa gadaa asoo kabbadaa jedhamaa wal bakka godina bahaatii kanneen namoota baay'ee wal beeknaa kan wal beeknisiin jiru yaada xiqqoo nani qabu kanan garuma kaleessaa gara sa'aatii kudhan naannootti kan informationii kan arganne abbaan gadaa immoo mallattoo masnasira keessan kana boquudhaa fi marga qabatee wanta calqabamu tokkoo fi eebbaan yoo egalee aadaadhuma keenyaa duudhaadhuma keenyaa jecha isinii asirra keessan eessisuun isaayyuu baay'ee nu gammachiiseera baay'ee gammannaa adeemsi ka'umsa keessanis gaariidha. Kan xinnoo amma yaada ani kennu yaada gara hundaatti bal'inaan iyyuu sagantaa adda addaa waltajjii irratti walitti dhufuu dandeenya. Akka abbaa gadaatti akka jaarsa biyyaatti akka kootti kan yaada kennu ani sagantichi bu'uuramuudhaaf calqabamuu isaatii fi baay'een itti boonaa baay'een gammadaa fiixaan ba'umsa isaa immoo waaqayyoo nu gargaaruu danda'e silas eebbaan itti eegalleerra. Akka inni fiixaan ba'u immoo abdii cimaa fi abdii guddaa ni qabna. Maaliif yoo jennee tokko kan nuyi dhaabbanni kun kan inni ijaarame lafa handhuura biyya haadha isaa irrattidha. Tokko afaan isaatiin dubbata aadaa isaa jalatti immoo ijaarameeti kan inni ka'umsa isaa toshaa jiru. Oromoon jedheera ka'umsa fardaa ilaalu jedhee collee fardummaa isinis yeroo kaatan kana tokko yeroo walxaxaadhaaf yeroo nuyi wanta kana baay'ee duubatti hafnedha kan kanaan dura yoo calqabamu ture. Egaan sababa adda addaatiin ijaarsi kunis xinnooleetii ta'eera. Amma qaama ilaalu biraas immoo eeyyama amma akka argatuttidha. Qofaa qaama amma jiru keessaas maaluma waan fe'e yoo ta'eyyuu namni eeyyama qabu namni waan tokkotti of beeksisee yeroo ka'u hamillee namaa hin jabaata. Mooraaliidhaan yoo immoo miiraan ka'uun xinnoo dhaqee ka'umsas hin ta'u duddubattis nama qabuu danda'a. Inni kun ka'umsas toleera qooqa keenyaan dubbanna afaan keenyaan dubbanna kan keenyadha. Nama garraa haammata jettan malee jenne malee kan keenyadha kan keenyaa kan ta'edha. Sirni keenyas immoo yaa sirna gadaatiin waggaa 350 dhaloota Kiristoosii fuulduras immoo Oromoon sirna gadaatiin kan inni wal bulchuu isuma kana bu'uura fudhatanii yeroo kaatan kun baay'ee gammachiisa. Garuu haala jajjabinan xinnoo amma dubbadhu tokko miseensi baay'atu miseensi immoo beekaadha kan kana keessatti wal ijaaraa jiru beekaa waan ta'eef immoo wanti yeroo tokko walgahii keessan walgahii kana waamtan waamnus waamtanis immoo sa'aatiidhaanii namni yeroo keessan amma yeroo boqonnaati jettu kan kana caalu hin jiru. Barreessa calqabaatiif fedhaa ta'uu malee namni hojii dhabus hin jiru. Boqonnaan aarsaa dhokkolee namni kanarratti of ijaaruudhaa fi miseensa baay'atu waamichi keessanis immoo duraan dursee guyyaa 2-3 afur ta'ee beeksisamu hamileen keessan guddaadha. Duudhaan keessan kan warra waltajjii qabatee kan warra kana huubee qofatu hin ta'e
kan lammii of dagatee kan lammii maal jedhu sammuu qabuutu qabeenya qabu ituu biyya isaatii fi immoo fedha qabu namni walitti qabuudhaan namni burjaajee faffaca'ee kan jedhuuni haadha yeroo akkasii mataa tokko walitti qabuudhaaf yeroo amma hiti waan hititamaa ture hitite kan immoo walitti qabame hitita isaa kan immoo gara uummata keenya biyya keenyaaf akka ta'uu fi waan baay'ee waan of keessaa qabuu fi damee baay'ee waan of keessaa qabuu fi itti nuu facimu itti nuu cimaa hayyoota wajjinis kontaaktii godha isinis immoo hamilee keessa akka calqabeetti jabaadha namni kana irratti hirmannaadhaaf namni hamileen isaa persentiidhaan gadi bu'uu jiru guddaadha isiniin jechuu kooti uffattii guddaadhaan waaqayyoo fiixaan nu baasu warra asitti argamtan kunis warra waltajjii kana qabate qotuu hin ta'in tokko keenya cheeniidhaan nama si fakkaatan abbaa qabeenya nama kanaaf more interested nama ta'e qabatanii yoo dhumne qabannee yoo dhumne warra kana ijaaran qofa irratti immoo ilaallatu hin ta'in maal fakkaannatanii akka hojii manaatti fudhattanii galtanii jajjabina guddaadhaan akka itti adeemnu isinii jedha of kaltii nuuf kennu jabaadhaan. Gaaffii namni waan keessa jiru dubbate Oromoon gaafa namaa fi surreen nuu fiiganii fuute waan ta'eef nuuf ka'umsa keetti ilaalla yaada galtee keetti deemna waan ta'eef namni yaada tunuu kaase hin barbaachisa dhaabbata keenyaaf hin barbaachisa yaada walii kaasnee irratti ijaarsaaf qabanne waan ta'eef ijaarsaaf bifa bolummaadhaan namni yaada isaa akkuma isaan nuu kaasanii qabachaa deemnee deebiis wal gargaaree itti kennaa deemne akkasitti jabaannee qabachuudha itti fufamasi. Galatoomaa jecha keessumootas argamanis hojjettoota dhaabbata keenyaa kanaanis akka kanatti sagantaa kana qindeessitanii mo'amtanii galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan yaada bal'aa achirraa kaasteetta. Kaayyoon dhaabbata kanaa jalqabumaa kaasee dhimma nagaa gargaarsa nagaa tasgabbii ciminaaf tokkummaa uummata Oromooti. Moor wanti attraakt nu godhu nuun Oromoonumayyuu namni waan tokko iyyuu namni gargaarsa kan biraas badaan barbaadanti. Dachuma isaarrayyuu waan baay'eetu jiru. Haa ta'u garuu maal dhabne tokkummaa dhabne. Anaan yeroo hundumaa miira koo keessatti kan natti dhaga'amu yeroo hundumaa jechuudha. Dhimma tokkummaa uummata Oromooti. Oromoon tokkummaa dhabuun duraanis nu cabsee ammas Oromoo nu cabsee yeroodhaa gara yerootti boquu keenya kan nu gadi cabsannee deemuu godhe jechuudha. Kanaaf wanti nuni gochuutii qabnu dhimma tokkummaa ishee jettu irratti moor hojjechuun barbaachisaadha. Akkuma amma abbaan gadaa as kaasanii tokkummaa keenya cimsannee nuuni yoo jenne yoo nuun tokko taane amma yoo tokkummaa yoo qabaachuudhaa baanne waliigaluu hin dandeenyu. Waliigalteen hin jiru taanaan nagaan hin jiru. Nagaan hin jiru taanaan immoo waan gaariin hin jiru. Kun hin eegamu jechuudha yoomiyyuu. Nuun immoo dhalootaa gara dhalootaatti tokkummaa dhabuudhaan jeeqamuudhaan wal bittimsuudhaan bu'aa buufanne tokko yoo amma ammaatti hin argine. Sababa kanarraa kan ka'es immoo dhaabbata kan akka inni dhaabbatu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma kana booddee har'a guyyaa carraa bal'aa kan itti arganneedha. Maaliif abbootiin gadaa iddoo jiranitti hooggantoonni sadarkaa godinaarra jiran iddoo jiranitti namootni quuqama qabanii har'a affeeramanii bakka kana jiran iddoo jiranitti akka kanatti wal arguun kee isa jalqabaati waan ta'eef isa jalqabaa kanarratti waan teessi goonee ba'uutii qabnu yookaan dhandhamannee ba'uu qabnu inni kun keessa keenya galuutii qabaa jechuudha. Inni kun keessa keenya galuutii qabaa jechuudha. Kaleessa Oromoon akkamitti cabe? Inni kaleessa cabe kun har'a immoo akkamitti deebi'uutii qabaa jennee yoo nuun tokko ta'uudhaa baannee yoo nuun tokko taanee akka keenya wal qabannee akkuma loogoo keenyarra jiru kana tokko taanee akka wal qabachuudhaa baannee biyya kana dhaloonni nu booddeedhaan dhufus waan harka wal qabataa hin taane waan tokkummaa hin qabne nurraa dhaala jechuudha.
Kana waan ta'eef nuun tokkummaa keenya kanarratti cimnee hojjennee nagaa fiduudhaaf biyyi keenya ammaa yeroo garaagaraa rakkoo garaagaraa keessatti assaayimentii mootuu guyyaadhaa gara guyyaatti kennamaa deemee as ga'ee jira. Kana waan ta'eef isa kanarratti hojjennee nagaa buusuutii qabna. Nagaa buusuu, tokkummaa keenya cimsachuu, uummata Oromoo gargaarsa dhabee yeroo garaagaraa dhibee garaagaraatiin rakkoo nam-tolchee rakkoo uumamaatiin yeroo mudatu balaa mudatu isa kanarratti illee tokkoomne yoo jenne gargaaruu hin dandeenya. Uummata keenya gargaaruu hin dandeenya waan ta'eef dhaabbati kun immoo iddoo biraatii ammaaf iddoo biraatii fundraisingii argatee ittiin tolchaa jiru ta'u miseensuma isaa waan ta'eef qaamni asitti argamne hundumtuu kallattii irratti hojjennu kallattii jirruun akkuma isaan amma abbaa gadaa dhaamsa bareedaadhaan isaan dhaaman nama kudhan dura shan yoo qabannee dhufnee gara kanatti hin baay'atu goonee afeerree atleast dhaabbanni kun hundee isaa hin cimsataa jechuudha. Maaliif Oromoo keessaa ka'e Oromoodhaaf ka'e waan ta'eef Oromoo keessaa Oromoodhaaf ka'e waan ta'eef akka kanaan yoo deemnee dhaabbata kana cimsuu hin dandeenya. Dhaabbata kana lafa qabachiisuu hin dandeenya. Ofirra hin dabarree iddoo biraatiif nu ga'uu hin dandeenya waan ta'eef yoo kana qabannee baanee irratti hojjenne gaariidha kan jedhu kaasuu barbaadanii qabatama. Akkasiin dadhabsine. Utuma dhimmoonni karoorfatanii yaada kana bal'inaan akkama goosheetti kaa'anis waan gabaabaa fakkaata garuu keessi isaa deemsi isaa bal'aa baay'ee bal'aa waan baay'ees barbaada. Utuu dubbatanii iyyuu yookaan kitaaba guddaa fayyadamoo fi namoota baay'ee kan barsiisuu danda'u jechuun hin danda'amu. Maaliif tokko sabni tokko bu'uura ittiin bu'uureffatee ittiin kaayyeffatee ittiin deemu tokko kan of keessatti hammate ta'uu isaatiin guddaa maaliif amantii isaa babal'ifatee hojii hawaasummaa isaa keessatti immoo misooma isaa babal'ifatee deemsa bulchiisaa keessattis immoo siyaasa isaa gabbifatee kan deemu yoo ta'e waan baay'ee argachuu danda'a, waan baay'ee itti fayyadamuu danda'a, lammii isaas guddifachuu hin danda'a. Darbeellee lammii isaa qofatu hin ta'in sabaaf sablamnoota biyya kana keessa jiraatan illee karoora kun kan kooti jedhee raatee kanaan matee qophaa kan ittiin deemu tun ta'in irratti hirmaachisee nageenya isaa kan tasgabbii ittiin godhatee hirmaataa kan inni ta'uu isaa kana keessatti agabaabatu iyyuu malee hin ibsa jechaadha. Erga saba isaa hin hammata ta'e sablamoota isaas keessa jiru hin hammata erga ta'e kun deemsa nageenyaa isa bu'uuraatiin jechaadha nageenya isaa keessatti. Kanaafuu haa ta'u malee dhimmooti kun yoo ilaalleedhaan nageenya yeroo jennu nageenya akkaataa waldaan kun nageenya kanatti tasgabbeessu uummata isaarraa saboota isaarraa hirmaatee tasgabbii biyya isaaf naannoo isaaf saba isaaf tasgabbii fiduun iddoo guddaa qaba. Iban waldaan kun jaarsolii gurguddoota ammachiisee miseensa bu'uura ta'an ammachiisee yeroo nagaan keenya illee akkuma mootummaatti illee yeroo booloo maaliif taa'u akka ittiin yoo deemne gaarii maal akka ittiin deemuun gaariidha. Namoota gurguddaa keessatti ammachiisee lakkisaa nu akka kana nu uummati keenya akkas waan tokko hin cabin waan tokko hin dhiigloo
tokko dhangala'een lakkisa akkasii mariitiin goona. Isa bidda baatee namatti dhufu akka goonee bishaan itti naqnee akkaataa kanaan yoo deemne gaarii ta'a. Bishaan jechuun koo qabbaneessuu jechuukooti. Isa kanaan yoo deemame jaarsolii kan hammachiisu, beektota kan hammachiisu, beektoti bu'uura saba tokkooti. Beektota malee, ogeessota malee socho'uun hin danda'amu. Isa kana akka fakkeenyaaf Wallaggaa hammachiisee warri dhimmoota kanas keessatti wannoo ta'an kan jiran waan ta'eef deemsa isaa kana keessatti isa kan yoo ta'e yoo mariisise yoo mari'atame waa baay'ee nuuf galma ta'a jechaadha. Nuuf deemsa gaarii ta'a jechaadha. Saba Oromoonis darbeeyyuu saba biraa fedheera. Isa kan akkaataa sabni biraatti hubatu, akkaataa sabni Oromoo itti hubatu ittiin deemu kana ilaalchisee yoo yeroo itti marii gaggeeffatu, yoo yeroo itti rakkoo jiru irratti yoo ta'e maaliif kana jechuu barbaadeen yeroo baay'ee yeroo guddina tokkoo fi namni sabni tokko yeroo ka'u gara hin taanetti jijjiirama yeroo baay'ee akka kun hin taaneef kan inni keessatti mariisisu. Guddinni biyya saba tokkoo immoo guddina biyya tokkooti. Guddinni biyya tokkoo immoo biyya waliigalaa irratti bu'uura qabu. Maaliif guddinni ka'umsi dimookiraasii ka'umsa saba Oromooti yoo jenne waan qonna ta'an ta'u kunoo sabni biraa iyyuu sabni addunyaa iyyuu itti fayyadamu. Ituu nu harkatti hin qabamne ta'ee, ituu nu duraan jajjabeeffanne ta'ee, ituu karaan isaa nu duraa dhiyoo hin taane ta'ee iddoo guddaa kan qabu waan ta'eef isa kana immoo organizaashinii akkasii irratti karaa kanaan yoo ifaadee kitaaboleen adda addaa yoo maxxanfamanii kana keessa yoo deeman namoota baay'ee yoo irratti hirmaachisan inni nuyi nun dhageetti kitaaba kana irratti waan tokko baratee lakka akkasii kan jiru karaa adda addaas waan jiru fakkaata. Haa ta'u malee kun immoo cimina ta'a. Maaliif kun hundumtuu yoo jiraate beektoti yoo irratti hirmaatan bu'uura hojii kanaaf kan ta'e faayinaansii hin argama. Bu'uura kanaa hojii kanaaf kan ta'e tokkummaan hin argama. Bu'uura hojii kanaaf kan ta'e cimina hin argama. Keessatti isa kan akka kanaan yoo hubachaa deemu yoo namooti guddaan dhimma kan warri ogeessa ta'an yoo irratti hirmaatan yoo irratti hirmaachiftan yoo irratti hirmaanni yoo gargaar yoo ol bira dhaabanne misooma keessattis iddoo guddaa qaba. Siyaasa keessattis iddoo guddaa qaba. Siyaasa yeroo jennu yeroo baay'ee maalitti kan namni ol ajjeechuu irratti ol balleessuu irratti kan siyaasaati. Makana miti siyaasi tokkummaa jiraachuu qaba. Siyaasi misoomaa jiraachuu qaba. Misooma keessatti iddoo bal'aa qabaachuu qaba. Isa kan akka kanaan yoo waliin deemu waan gaarii ta'a kan jechuudha. Miseensota horachuun barbaachisaadha. Miseensota yoo horan, beektota yoo horan, dhimmooti kun dhimmoota guddaa waan ta'aniif dhimmoonni isaa guddaadha. Biroo shari'aan tattaafannaa ta'uu dhaabbatu malee waan baay'ee of keessaa qabu waan ta'eef akkaataa kanaan yoo namoota kana yeroo hundaa mariisiftanii amma gaasin abbaa wannoo kanaa waan taataniif mariisiftanii hirmaachiftanii irratti hirmaanni waan gaarii arganna kan jedhu qabu galatooma yaada kan biraa. Yaadni gaaffiin develop gochuudhaaf waa tokko namni koofii qabu baasee dubbatee waa tokko akka gaaffii adda qaba yoo baay'ee namni akka shakkiitti illee kan jiru jiraate akka dhaabbata kanatti akka shakkiitti yoo ta'u waan qulqulluu qulqulluusaaf sagantaa qulqulluu keessa deemee qabu
walitti deemuu barbaachisaa waan jedhan shakkiin iddoo jiraatu. Akkatti miidhagfannoo kaase sirriitti irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf akka dhaabbatitti akkamitti akka ilaalamuu danda'u imbeejii dhaabbata kana bareechina duudhiiwwanii kaasuudhaaf illee waan jiru utuu wal gaafachaa deemne immoo sagantaan dhaabbanni qabatee jiru immoo akkas jennee kan jiru walitti illee kan dabalataa irratti kan jiru gaaffii illee jiru ka'aa deemu baay'ee barbaachisaadha. Amma garee caalu maqaalee yaada fa'i yaada kan akka jirtu fudhama akka gaaffiitti illee yaadni jiru ka tarii keessa keenya kan itti godhachaa namni egaa waan adda addaa jira waan ta'eef gaaffii fagoo ka'e irratti jechaa deemu. Waan tokko qabannee kan nuti jiraatu. Biyyi keenya waan tokko waan dhugaa akka filosoofii isa soba yeroo soba dhugaa dhugaa dhugaa